Ashamar Kafune, akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii gara Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa wale kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Maarra isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turaan immoo afeerraa kooti. Qophii gungummii koo keessatti taatee biyya keenya keessatti qaamota garaagaraatiin dhiibbaa uummata irratti raawwatamu qabadheen bakka tokkotti qophii gungummiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Isinis miidiyaa kan like, subscribe gochuun dagatiina yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa guyyaa irraa keessumaa taatee biyya keenya keessatti karaa muummee ministeera Itoophiyaa torbaniitii asitti akkasumas immoo guyyoota muraasa dura qaamota garaagaraa wajjirraan marii taasisaa turuun ni yaadatama jechuudha. Yeroo jalqabaaf keessumaa namoota manguddoota wajjirraan marii taasisanii isa xaansee barsiisota wajjiraan akkasumas dooktorootaa fi artistoota wajjinii fi dhumarratti immoo guyyaa dheengaddaa ogeeyyii miidiyaalee garaagaraa wajjirraan yaada kaasanii dhumarratti akkaataa gaazexeessonni hidhamuu isaanii irraa kaasee gaaffilee garaagaraa miseensota irraa yookaan ogeeyyii miidiyaa irraa ka'eef deebisaniitu jiru jechuudha. Kana keessatti miidiyaa rakkoo guddaa akka qabuu fi akkasumas immoo warreen miidiyaa irratti hojjetan qalama ol kaasuu fi shugguxxii gadi baasuun kun gaarummaa isiniin qabaatu dura itti yaaduu qabdu kan jedhu fi akkasumas dooskinni garaagaraa tureeti jira jechuudha. Kanaaf mariin isaan taasisan xumurameeti jira jechuudha. Keessumaa uummata dabalatee akkasumas immoo namoota barsiisota akkasumas ogeeyyii fayyaa dabalatee jechuudha. Kana irratti qeeqni garaagaraa ammas ka'aa akka jiruu fi gaaffiin isaanii deebi'uu dhiisuun isaas ammas komii kaasaa akka jiru dhagahamaati jira jechuudha. Kanaaf gara barsiisotaatiinis miidiyaa irratti kaasee yeroo dheeraaf komiin ka'aa turuun ni yaadatama. Ammas gara ogeeyyii fayyaatiin dabalatee dhuma kanarra immoo ogeeyyii miidiyaa wajjiraan marii isaan taasisan kun doorsisa kan of keessaa qabuuf akkasumas immoo gara fuulduraatti illee yaadni isaan hojjetan of eeggannoo cimaatiin akka hojjechuu qabanii fi dubbachuu akka qabanii illee waan hin taane maxxansuu kan qabne illee akeekkachiisaniiti jiru jechuudha. Kanaaf marii isaan taasisanii akkuma ammate ilaalamaa kana tureen yookaan immoo torbaniis guyyoota muraasa dura xumurameeti jira jechuudha. Gara fuulduraatti immoo biyya keenya keessatti maal akka ta'uu fi keessumaa immoo nageenya xiyyeeffatanii irratti kan mari'achaa turan jechuudha. Itoophiyaa keessatti kun hammam bu'aa buusaa fi bu'aa hin buusu kan jedhu gara fuulduraatti waliin kan laallu ta'a jechuudha. Egaa qabxii gosa ijootti ta'etti yeroon darbu artistii kekiyyaa Badhadhaa guyyoota tokko dura sirba gadi gadhiiseeti jira jechuudha. Sirba kana keessatti keessumaa warra farsee bultoota kana iyyisiisa akka jiru argamaati jira jechuudha. Komii guddaa isaan irratti kaasaati jira jechuudha. Egaa warri farsee bulan kuniif akkasumas warreen biyya bulchan kun waama xiqqoo tokko keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti waa tokko yoo argan akkasumatti wareeru jechuudha. Akkasuma yeroo darbee akkasuma taa'ee danda'a yeroo inni sooshaal miidiyaa irratti jechan ta'an akkasumas uummataaf yeroo inni barreesse uummanni rakkachaa jira, dhiphachaa jira, qeessarra buqqaa jira yeroo inni dheedhee barreesse kun hidhaa keessatti rakkisaa jiru. Akkasumas artistoonni baay'een amma keessumaa waa'ee warraaqsaa kana hanga ammaatti artistoota baay'ee doorsisamanii akkasumas immoo hidhamanii akkasumas biyya bahanii bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa argaati jiru jechuudha. Amma sirbi gara uummataaf bahu yookaan immoo dhugaa uummataaf wanti bahaa jiru hin jiru jechuudha. Miilan ammoo dhahii jalaa kan jedhu artistii kekiyyaa Badhadhaa guyyaa kaleessaa gadhiise kanarratti warri farsee bulaa akkasumas immoo warri kaabinee akkasumas warri mootummaa biyya bulchan kun gungummii guddaa kaasaa akka jiran argamaati jira jechuudha. Kun sirbuma sirbee keessumaa immoo Itoophiyaa keessatti yookaan biyya keenya keessatti rakkinni guddaan gama siyaasaa dabalatee akkasumas immoo uummanni bakkeewwan garaagaraatti buqqa'uu akkasumas lubbuun isaa darbuu fi namoonni nagaan sadarkaa hanga ammaatti rakkina guddaa argaa akka jiran argamaati jira. Hunduma keenya wal nama gaafachiisu jechuudha. Kanarratti hundaa'ee natti fakkaata artistii kekiyyaa Badhadhaa dhahii jalaa kan inni jedhe kana dhahii jalaan kun immoo kaabinoota irratti gufuu guddaa akka ta'ee fi hirriba isaan dhowwaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf artistiin kun baqatee biyya garaagaraa yookaan biyya biraa akka jiru beekamaadha jechuudha. Kana keessatti biyya jiraatee gurra qabanii akka isaanii dhaggaa fi nama hin qabaatu. Kanaaf sirba kana jalatti dhahii jalaa kan jedhe mee sirba isaa musin affeera isaan dhaggeeffannee walitti deemna. Maaltu dhufaa miidhamni kanaan alaa Dayjala, abo dayjala, dayjala, abo dayjala. Bina mankananiti, biyarra bayyanatte nuariti, Oromos bakka himbu.
Egaa gas keessatti gas sirba isaa keessumaa gaa waa'ee OPDO akkasumas immoo bilchiginnaa amma hojiirra jiruu fi keessumaa biyya bulchaa jiru gaa warra bilchiginnaa kanarratti komii guddaa kaasaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanarratti gaa gaarifannaan guddaan ka'aa akka jiruu fi otoo akkata yookaan kallattii isa qabatan yookaan isa argoo otoo danda'anii gaa nama fannisuu danda'u jechuudha. Jarri kuni kanaaf gaa sirba kanarratti gaa keessumaa qorumsa guddaa akka ta'ee fi biyya keenya yookaan immoo ergaa guutuu dabarsuu akka danda'uu fi uummata immoo kakaasuu akka danda'uu fi namoota dhugaa qaban immoo dhugaa isaanii barsiisuu kan danda'udha jechuudha sirbi kuni. Kanaaf artistiin kun artistii beekamaa fi sirboota hedduu keessumaa sirboota siyaasaa akkasumas sirboota warraaqsaa hedduu kan qabudha yookaan artistii beekamtii guddaa qabudha jechuudha. Kanaaf gaa siyaasuma kana dabalatee gaa kan inni biyyaa baqatee biyya biraa jiru kanarratti gaa mormii guddaan ka'us gaa sirba miilanaa irratti gaa komii guddaan haa ka'u iyyuu malee gaa sirba haalaan mijataa fi keessumaa gaa sirba bakkeewwan garaagaraatti uummata barsiisuu danda'uu fi dhugaa uummanni qabu immoo gaa mootummaa kanatti argisiisuu kan danda'udha jechuun ni danda'ama. Mee sirba sanaaf. Ayyoo fi abboo rashananii abboo kanarra maaltu galaa teechee laalta balaa dhahi jalaa si jijjigaa diiguu mana sirraa diiguu kanarra maaltu. Egaa kana keessatti gaa sirbi keessumaa garuu isaan konkolaatarraa bu'anii yeroo isaan egaa walii galtee dhabanillee wal dhiibaa akka turanillee argamaati jira yeroo inni kadhachaa turan mul'ata jechuudha as keessatti. Kanaaf gaa kun egaa waanuma Itoophiyaa keessatti ta'uuf waanuma amma raawwatamaa jiru karaa hooggantoota akkasumas warra faarsee bultoota akkasumas kaabineetaa fi warreen uummata rakkisaa jiraniif ergaa guutuu kan dabarsuu danda'udha jechuudha. Kanaaf gaa artistii kekiyyaa badhaadhaa kana galata guddaa qabda galanni kee bilisummaa ta'u jechuun barbaada. Qabxii gosoota nuti yeroo darbu gaa waa'ee faannoo fi raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa kun rakkinuma guddaa ta'e hanga ammaatti akkasumatti raayyaan ittisa biyyaa barbadeesseera balleesseera malee bakkoota garaagaraatti yeroo dhiibbaa guddaa qaqqabsiisaa jiru argamaati jira jechuudha. Guyyaa irraa gaa ibsaa keessumaa gaa Shumaa Abdataa Baar Daarii ergaa dabarse yookaan ibsa inni baase bakkeewwan garaagaraatti faannoo rakkina guddaa keessa geessisaa jira yookaan faannoo fixaa jirra jedhee ibsa inni baase guyyaarraas guyyuma guyyaatti ibsa baasuu malee gaa bakkeewwan garaagaraatti yeroo faannoon dhiibbaa guddaa geessisaa jiru argamaati jira. Guyyaarraa galgala gaa godina Wallagaa Bahaa aanaa giddaa ayyaana keessatti bakka Dichoo jedhamutti guyyaarraa poolisootaa fi akkasumas immoo ribeeltota bakkeewwan garaagaraa namoota garaagaraa ajjeesee akka jiru argamaati jira jechuudha. Faannoon kun yookaan finxaalii namaara kuni kanaan dura gaa keessumaa godina Wallagaa Bahaa giddaa ayyaana kana keessatti gaa namoota konkolaataa keessaa namoota 40 ol bakka tokkotti ajjeesee turuun ni argama marsaa 2 hanga 3 jechuudha. Kanaaf bakka kanatti gaa irra deddeebiin taatee raawwatamaa jiru gaa uummata Oromoo dhibbaan lakkaa'amu achitti dhumeeti jira jechuudha. Garuu gaa Shumaa Abdataa guyyaarraa ergaa Baar Daarii dabarseetii faannoo barbadeessaa jira yookaan fixaa jirra jedhu kuni faannoon kun akkami bishaanuma ta'e immoo qurxummii galaana keessaa ta'e akkamitti dhumuu dadhabee guyyaa guyyaattiin dhuma taanaan guyyaa guyyaattiin qabama taanaan guyyaa guyyaattiin booji'ama taanaan faannoon bakkeewwan garaagaraa keessatti kan Baar Daarii hafu kan naannoo Amaaraa keessaa hafu kan Gojjamii hafu kan Walloo hafu kan Shawwaa hafu kan Wallagaa keessaa kun bakkeewwan garaagaraatti dhiibbaan inni uummata irratti geessaa jiruu fi kan inni waraana bakkeewwan garaagaraatti ajjeesaa jiru kuni kan isaanii kun ilaalcha akkamitti dhabama. Kan achi keessaa yookaan immoo kan naannoo Amaaraa keessa dhumeera jedhamu kan naannoo Oromiyaa keessa dhumuun akkamitti dadhabame maaliif kan Oromiyaa keessa qabamuun akkamitti dadhabame immoo booji'amuun dadhabame immoo ajjeesaniitu dhumuun dadhabame kan jedhu gaaffii guddaadha. Kanaaf somni jarri kun qabdu yookaan immoo keessaa warri raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo warreen hooggantoota ta'anii quuqama uummata Oromoo hin qabne kuni guyyuma guyyaatti sobaa oolu guyyuma guyyaatti ibsa baasaa oolu. Kanaaf somni isaan soban ija dhabe yookaan immoo dhuma dhabe wayyaa isaanii soba miti afaan isaanii miti. Kanaaf guyyaa guyyaatti ajjeesne irra finne irra faannoon achi keessa qabnee finne irra ishee kaan boolla keessatti qabnee ishee kaan ajjeesne ishee kaan harkaan qabne hidhaa jirra guyyaa guyyaatti ibsuma baasa raayyaan ittisa biyyaa kun eessaa dhufere inni bakkeewwan garaagaraatti uummata akkasitti konkolaataa keessaa buusee uummata akkasitti fixu kun. Kanaaf guyyaarraa gaa konkolaachisoota dabalatee akkasumas immoo poolisoota dabalatee akkasumas makalaakaa fi ribeeloltoota dabalatee namoota muraasa ajjeesanii jiru jechuudha naannoo Dichoo kana keessatti. Kanaaf kanaan dura uummata nagaa namoota jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatanii fi namoota kara deeman konkolaataa keessa buusanii namoota 40 ol bakka tokkotti rashananii turuun ni yaadatama. Godina Wallagaa Bahaa aanaa Dichoo kana keessatti akkasuma Oromoo keessatti illee akkasuma Shawaa Salaalee keessatti illee akkasuma makaraa guddaa argisiisaa jiru jechuudha. Kanaaf kan Oromiyaa keessaa kun waraana dabalsummaa Oromoo caalaa faannoon kan isheen uummata gootutu dhiibbaa guddaa raawwachaa jira jechuudha biyya keenyatti. Kanaaf kan faannoon Oromiyaa keessatti gochaa jirtu kun furmaata yookaan immoo dhumaaf dhabuu dadhabame. Kanaaf siyaasni mootummaan kun fayyadamuu fi guyyaa guyyaatti ibsanni baasu kun uummata sobuudha malee uummata fayyaduu miti jechuudha. Kanaaf kan naannoo Amaaraa keessaa uumte kan dhumteetti jedhamee odeeffamu kun naannoo Oromiyaa keessaa faannoon dhumuumaaf dadhabame. Inni rakkina guddaa akkamitti ta'e yookaan immoo bakki burqaa yookaan immoo faannoon bakka isheen itti leenjii fudhattu yookaan immoo dhumni ishee kan inni dhumuu dadhabame Oromiyaa keessatti moo naannoo Amaaraa keessa jira faannoon baay'inaan.
Faannoon baay'inaan Amaaraa keessa akka jiru gaaffii hin qabu. Garuu kan Oromiyaa keessa immoo dhumadha. Yookaan faannoo Oromiyaa keessattu kan Amaaraa caalee jechuudha. Kan naannoo Amaaraa keessa jiru. Kanaaf somni isaan guyyaa guyyaatti miidiyaatti bahanii soban kun keessumaa hooggantoonni waraanaa kun rakkoo guddaa argisiisaa jira jechuudha. Maalumaaf qoqqombii koo guyyaa har'aa taatee keessumaa sirba guyyaa tokko dura artistii kekiyyaa Badhaadhanii warra faarsee bultoota kana luka tokkoon dhaabaa jiruuf akkasumas immoo waa'ee faannoo mootummaa gidduutti guyyaa har'aa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana keessatti lubbuu namoota muraasa ajjeesaniiti jiru jechuudha. Akkasumas taateen biyya keenya keessatti raawwatamu keessumaa qaamota waraanaa kanaatiin dhiibbaa guddaa keessa akka jiru kan waraana adda bilisummaa Oromoo hafee kan faannootu dhiibbaa guddaa argisiisaa jira yookaan uummata keenya fixaa jira keessumaa Oromiyaa keessatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gongombii guyyaa har'aa kan hangammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allaalisaa Dhaabaati. Qophii gongombii biraan hanga walitti deemnutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.